kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtan sinaa qaqqabu sin jechuun jaaladha. Egaa har'a viidiyoo barumsa qabdu takka qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Warri chaayinaala ayyaantu asallaatiif haarawaa taatan sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'an isiniin jedha. Warri immoo iyyuu afaan turtii gootan haga irraa turtan guddaa isaa galatoomaa isiniin jecha. Barumsa barbaachistuu taate takka guyyaa har'aa oolmaa guyyaa kiyya har'aa tan isinii qoodadhee tanan. Egaa kaawwarri isinitti toora shawar gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa jechuun affeerraa kootidha. Karaadha inni dhufe. Egaa har'a rooba halkan roobaa bulee akka naannoo keenyatti jechuudha naannoo Adaametti bubbee wajjin roobaa bulee. Ani immoo har'a gabaa horii tan oolee jechuudha. Gabaa horii tan oolee too dhufe har'a gabaa horii maaliin jira? Egaa ani isaa yeroo darbee akkanatti garaa keessaa bahee jedhe isan fuudhee too deeme. Gatii isaa of danda'e moo nyaanni jira yeroo darbe keessattuu ijoolleen waa'ee nyaata horii nu qabaddu horii kennu argisiisi jettan gubbaarratti jechuudha. Ijoolleen baay'een illee loltanii jirtan horiin kan nyaatu maal silaa beekamaadha. Qabatteetoo akkana dhufumaa barbaachisee warreettanis jirtu jechuudha. Galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Warri gaafis gaafattan ka baruu fi warri kuwwanis immoo gorsa naa laattan hedduu tokko galatoomaa hundi keessanuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa yeroo darbee akkanatti isaan na jalaa gatate jedhe dhugaa dubbachuu fi egaa hojii keessatti dirqama yeroo baay'een dubbadha. Gaafatti gammaddu jira gaafatti hin gammanne jira. Amma fakkeenyaaf isaanii kun qarshii guddaadhaan bitamee karaa 65,000 bitee horii booranee jechuudha. Isaa dhaluu ka'edha jechuudha. Kan bitamee nyaanni inni fixe bichaan 10,000 fixe jechuudha. Sababbiin isaa inni nyaatu goruma faranjii jalatti dhiyaatu horiin booranee kun hoggaa nyaatanii ani immoo achi keessatti fedhiin koo isaan aannan isaaniitiidha faayidaan ijaa ta'eefu aannan isaaniitii achi keessatti isa keessatti argamaadha kan jedhuun aynata laman bite nyaata jechuudha. Tokko xirxiree jedhamaa nyaatota adda addaa kan akka qola baaqelaa kan akka nyaatota talbaa waan akka adda addaa nyaata baay'ee of keessatti qabu. Inni kumtaala nyaata immoo callisee akka homaa tokko akka wanni qamadii gafataa qamadiin keessaa bahu fakkaatu jechuun dheedhii miti daakkamaadha. Isa san immoo hooma nyaachisa san ganama hoggaa nyaachise san immoo galgala nyaachisa jechuudha. Isas kophaatti bitee san akkasitti nyaachisaa ture. Egaa ka'anii nama qotoo miti galabaas bitee san jechuudha. Galabaa waan jedhu maaliin dhibbiqii akka naannoo keenyatti dhibbiqii jedhama. Dhibbiqii illee biseetan jechuudha kanan nyaachisee biyyaansi dhibbiqiinu yeroo lama horiin biraati illee waan jiraniif iyyuu yeroo lama waan akkasitti bitee jechuudha. Tuulaa baay'ee nyaatu. Garaagarummaan isaanii adumaa fi mana itti ijaartu saniifoo ta'e malee booranee fi horii faranjii garaagarummaan isaan qaban aannan gubbaa fi horii faranjii mana barbaadu. Akkasuma achi keessattis immoo viidiyoon yeroo darbee jedhee gubbaatti asumaan dubbadhee san darba. Ijoolleen hurufa bulaalee jettanii jirtan hurufaa miti barmanni oddoo mataa isaa danda'e qaba. Manni oddoo san keessatti kalalaa callisneetuma muka kalalaa goonee fi achi keessa guyyaa immoo ani akkanumatti nyaachise jechuudha. Odduma keessattan bakkuma argetti mukeewwan oddoo keessanii jiru mukeewwan itti hidheetan achumatti nyaachise jechuudha. Ijoollee laaffiseefis ani saafumatti nyaachisa. Argitanii jirtu jechuudha kan itti nyaachisu waan akkasitti nyaatan aduudhaaf rakkoo hin qabu horiin booranii akka horii faranjiitiin kanumaadha malee waan biraa garaagarummaa aannanii fi aduudha malee waan biraa garaagarummaa hin qabanii. Egaa saani kun walumaa galatti kara 20 kisaaraadha jechuudha. Garuutti gaddeetii miti dhugaa dubbachuuf jechuun barumsarraa argadha jechuufan yeroo baay'ee ijoollee kana ani waa tokko faayidaa tokko naa kennitaniidhaaf osoo hin ta'in kanan qabadhee dhufe viidiyoo kana. Ijoolleen keenya baay'een gaafa biyya ormaatii dhufanii daldala jalqabanii dursaa kisaaraan baay'een akka jiru beekuu qabdan isin jechuufan. Ijoolleen kisaaraa takkitti argite meeshaa daldalaa jiranuu meeshaa san gurguranii kara biyya harawaatitti deebi'an baay'ee waan an beekufan viidiyoo kana isin hojjedhe. Please viidiyoo kana yaadaaf qalbiin dhaggeeffadha. Isin utubaa isa haamlee isinitti horaafan viidiyoo kana hojjedhe malee waan biraa homaa tokko waa'ee biraatiif himte jechuudha. Ciitii biraa qabaateeti miti viidiyoo kan kanan isin waraabatoo jiru. Yoo daldaltan yoo hojjettan hojii keessatti mudannoo gurguddaa hatta birrii kanaa miti 20,000 kana kisaaraa miti 1,200 kisaaruu dandeessa jechuudha. Yeroo duraatiif garuu shaakala siif ta'a.
horii akkamitti waggaan horsiisedha kan irraa argadhu deebisiit immoo kuni hoo boru horii biraatiin nan kiifamaa nama fakkeenyaaf maalan murteesse saa ilma mucinaatti jabbiloota fidee yoo hidhe birrii 20 kana naa deebisan galabaan ijaa jiruufu galabaa bitee waan jiruufu naa deebisan jedhee tanan gammadee kan jira jechuudha. Haa ta'u garuu kanarraa ba'e qarshiidha kanan kisaaree qarshiidha. Kana yoon jedhu ililli jedheetti gammaduu koo osoo hin ta'e abdii jechuudha. Abdiin qaba malee nama naarsuu miti. Maaf akkana ta'e jechuu maali dogongora maali kan qaba maaf akkana ta'e jedhee waa ofirra wanni jechuu ofirra aaruu dhabeetimti garuu abdii sun maalinni boru jabbiloota biraa bitee hoon galabaa yaada horii sa'a nyaachisu jabbiloota waggaan biratti bite jabbiloonni sun takkaa lama keessatti takkaa lama yoggaan deebise yeroo sadaffaa irratti isaan irratti nan argadha kan jedhudha kan isarratti abdii godhadheetoo jira jechuudha malee abdii takka illee kun maaliif boru kana caalaa waggaan daldalaa ba'e kana caalaa muudannoo gurguddaan na muudachuu danda'u. Kanaafan isin jechuun jaalladha wayyaan ittiin oolellee baafadheetiin akkanumatti an deeme sababbiin isaa gabaa giffaa horii keessa deemtu waan ta'eef uffata uffadheetoo jiru akkanattidha jechuudha. Deemitan saasan gurguree dhufee garuu homaa gochuu waan hin dandeenyeef itti gammadeetuman gammachuu waan jedhu kasiniif galaka. Egaa maa kana ta'e miti namni kamuyyuu gaafa waan tokko hojjetteetti dadhabdee dhiisiti gaafuma kamuyyuu yoo yaaddu argannaadha keessa kee kan jiru malee nan dhabaan keessa kee jiru. Garuu mooyyuu egaa ni beekna hundi keenya haala kamiin akka finnee dadhabbii keenya dafqa keenyadha. Hireen nama kamuu keessa jiru. Qarshiin nama kamuu keessa jiru dafqa keenya akkatti cuunfannee ho'a keessatti qorra keessatti ija namaa laallee finneedha malee homtuu keessa jiru gaafa akkanatti dhabdummooyyuu abdii fuudhuu miti sababbiin isaa fayyaan qaba fayyaa guutuun qaba rabbi haa galatu tooftaa hojii nan beeka haga waaqayyo na gargaarini kallattii biraatiin waggaa keessaaraa fide kallattii biraatiin immooyyuu gabiinni argama jedhee nama amanuudha jechuudha. Egaa kana waggaan isiniin jedhu maaliif ijoollee baay'een kara daldalaatitti seenanii daldala ka horii qofaan daldaloota baay'ee keessattuu mana nyaataa mana shaayii wantoota adda addaa ijoolleen bantee kisaaraa argina jedhanii ji'a 2 ji'a 3 booda meeshota san gurguranii deebi'anii biyya ormaatitti deebi'an argitu jechuudha. Anamma maaliifan isin jechuu danda'e namni kamuu gaafa hojiidhaa gabbaatu wanna si mudatu baay'ee jira. Egaa hunduyyuu warroota kaleessaa ugaa laaltu wanta baay'ee kasaranii wanta baay'ee keessa darbanii guyyaa abdii kutan jiraate jechuudha. Guyyaa kana kan arganii mana abbaa makiinaa ta'anii abbaa mana gurguddaa ta'anii abbaa jireenyi isaanii wal qixxaatee fi jiraachaa jiran qalbii biyya harabaa deddeebi'uudhanii miti. Biyya tokkotti deddeebi'uuf biyya harabaa deddeebi'uun baay'ee dadhabbinaan alatti kana olan jiraadha jetteetiin gaafa deebitee deemtu. Akkasumatti gaafa deebitu hojiin ati eegaltu teessee nyaachuun hin danda'amu. Hojiin ati eegaltu borullee kanuma ta'uu danda'a. Waan biraati amma fakkeenyaaf yeroo baay'een birriin xiqqoo kanarra waggaan baay'ifadhee hojii gurguddaan hojjechuu danda'a waan akkasii ati taa'ee sin eegu. Namoonni baay'een bootaa san qabatanii si eeguu danda'u. Agaati waggaa 2 waggaa 3 hojjettee dhuftutti hojiin ati beellamatte sun hojjetamee nyaatamee jiraachuu danda'a ta'a. Garuu ati immoo waan hin nyaatamne irratti oduma keessa hartu oduma kisaaraa argitu gaafa hojjette guyyaa gaafa tokko nama ta'uu dandeessa. Kanaadhaan isiniin jechuun jaaladhaa kaa egaa shamarran keenya yeroo baay'ee mudannoon akkanaa waan jiruufan viidiyoo kana isinii hojjedhe malee hookan icciitii biraa of keessatti qabaateeti hookan immoo kisaaraa koo akkanaa bartan barbaadetii miti. Garuu as keessatti jabina ni argattu gaafa kisaartan guyyaa tokko bara obboleettiin takka viidiyoo wayii hojjettee jirti ishiin iyyuu bara egaa ka horii tokko irratti kana kisaaruu jechuun waan xiqqaan namatti fakkaatin. Dhugaa dubbachuuf horii tokko miti namni horii 3 horii 4 irratti gaafa kana kisaaru baay'ee aara. Dhugaan isiniin jedhe baay'ee tokko aara maaliif akkana ta'e maaliif jedhee ta'u aaruu danda'a. Garuu ani kana waggaan jedhu itti ililcha akkuma dura dubbadhe itti ililchuu osoo hin ta'in bakka gadda hin qabu. Sababbiin isaa qaama guutuun jira. Waaqayyo haa galatu sammuu guutuun jira qaba. Nama yaaduu danda'u. Nama immoo pilaaniin kun waggaa dide pilaanii biraa baafachuu danda'u. Sochiin tokko dide sochii biraati irratti nama socho'uu danda'u. Kanaadhaan kanaan amanuu isiniin jechuu jaalladha. Isinillee nama akkanaa ta'a. Dhugaan isiniin jedhe biyya arabaa akkuma bishaan maalinni hubboo cabaatti bishaan waraabanii akkasidha jechuudha biyya arabaa. Ni deebita yoo ta'e yoo ati xiqqoo wanni mana wayii
ساربيسي وي اتدبلت ألتي أمور مكة هم نكة حتى بيجي هربات رادم سمون كيتو دبادي مودندا ساربيسي أتي كنرجت غربوم ما أتي كنيلا تيرو هندا غربوم ما أمري وان تبراتين بيا كيسة كسيت الأجام كسر تولي بليسوم ما كان بيكوك عبد المسلم جتشو جالدا إذا كان مودنو كوجيا هرّا كان فكاتا مودنو كان رابرون سبودا أكارجتن عبدي قوتون كاب ورّون سنتي تولي لاك شير قوتشودان فيديو كان نمو تبراتين جا برومسا رأرجتون سلين جتشون جالدا نمون نمويو يادك عبدن أما اللي ساندو كومنتي كيا بنات يادك يسنا بريسا أكاسما سمويو ورّون إيه كعبدني سوقا جراتان إيه كان رتك إيه نجرا اللي جديو سنتي جرامي ترى أكنا ما تفكرت كان دبّة لكن وانا كنا وسوقي جرات تاي كسر كده ورّي جتني سوي راتان أنا كومنتي دبّي سو باين جرات جات هاي فيو ساندو كومنتي جات يارا كيسنا تيسا باين سنجارة باين سكوا جاب كجرت تناغانا تا هذا فيديو برات ولي تدبّي تبايب